individualii kun jedhee jecha hedduu miidhaa lafee ummata amantaa musliimaa jala deemu lafee tuqee jedhee. Namichi kun ammoo ka godhee akka nam tokkotti godhee jedhee. Kanaafiyyuu deebiin deebisu nama maraataa maraafi akkasi ta'uu qaba tokkosanii lammata irratti ammoo akka deebitanii xiinxaltan ka barbaadu an bakka wanti guddaanii haasaan sun ka jalqabe yaadatan taate specifically ana fi mallaqa ummata irraa fuudhee kana namoota mallaqa ittiin kennin kana miiliyoona walakkaa gadi miiliyoona 5 illee ka fuutee ka jedhu dhagahee jira. Na advocacy keenya eessa deemee kan jedhu si galee miiliyoona tokko fuudhee miiliyoona 50 ummata keenya irraa fuudhee ka an irraa fuudhee tuun ta'in ka ummata kana garaa gubee namicha achirratti beeyas dubbatu hin ta'in namoota hedduudha mallaqni ummatni keenya natti amanee kennee jedhe kiisi keessaa hin anne namni keenya natti amanee dhaaba keenya faana deemee an akka nam tokkotti akka dhaaba kana deemu natti kennee jiru namoota hedduu summiiti ta'ee hirriba ka oogge quba qaba waggaa laman dabreef hin dhagaa bakka hedduutti qabsoo Oromoo kana keessatti namni hedduutti hirmaatee jira keessattuu ammoo ka akka musliimaa itti hirmaate hin jiru kun haqa rabbiiti ani waaqeffattuudha isiniin jedhee jira kiliriidha hiriira irrattis ta'ee mallaqaanis ta'ee du'iinsaadhaanis ta'ee qabsoo Oromoo kanarratti hirmaatee jira. Haa ta'uu malee walitti makee haasaa jira ka ummata natti kennee fi naqarsoota itti ta'anii bakka hedduutti namicha kana qofa miti bakka hedduutti haasa'amaa ture. Si galee haasa'ama ammallee akka ummanni kennan mallaqa guddisee natti kennu hedduu sin gaafadha hedduu kennaa jirtanii galatoomaa jira because haasummiitti ta'u. Garuu ittiin isinii deebi'ee jira sheekolee dubbataa jirtu santu akka malee na miidhaa jira because iyyaadha sheekni tokko maal jedhee hiriira irratti illee akka hin hirmaanne jedhe. Hiriira deemaa dhufu kana hiriirri dhufaa jiru kana ka itti bahaa jennee isiniin bootti jirru kun hiriira Jawaar Muhammad fa'a dandamachiisuu fi warroonni kunoo achirratti haasaa jiru mee of duba deebinee haa xiinxallee ilaalle jennu Itiyoophiyaan kanu ajjeesaa jirtuu fi nuti islaama taanee fi miti Jawaar Muhammad islaam otoo Jawaar Muhammad amaara ta'ee yookiin silxee ta'ee islaama ta'ee hadhan salaataniif Jawaar Muhammad ka Itiyoophiyaan ka amaara itti kaatuu fi Jawaar Muhammad Oromoo waan ta'eef ka itti naafee jibbu ammoo waan isaan dabree fi waan isaan irra beekaa ta'eef otoo tolte isa ajjeesanii Oromoo keessa yuusin hin jedhaa jira bar ka Jawaarin ajjeesuu barbaadu equally Oromoo keessa jira akkuma equally akkuma diin isa ajjeesuu barbaadu diinni mallaquma ummanni Oromoo itti kenni kanaaf namichi sun achirra maal dubbataa yaadattanii sigalee abaa wakkanatti diigee jedhee dubbata. Ani Jawaar nama wajji guddadhe jechuu dandeenya bara tokko eebbifamne hedduullee waldaan walitti haasaallee waliin qabnu jechuu barbaadeeti. Ani isaa dhaaba diigu isaa amantii leellisu argees dhagaheellee hin beeku garuu of duba sin deebise akka kophaa kootti dubbadhaa jira naaf galeessin jedhe kan hin dubbadhuuf ammoo ammallee deebi'een jedha sheekolee hiriira as dhufaa jiru kana irratti ittiin hirmaatinaa isin hin jettu jarri hamtuu ta'anii fi midhaanii waan jala hin deemneef jarsan hin beeku garuu ammoo hoo eenyu miidhaa jiru namtichi sun achirratti akkasitti kaateef Jawaar musliima ta'ee fi miti warroonni musliimaa kana keessa kasinitti dhagahame Nabi Muhammad tu qabettanii ka isinitti dhagahame I understand garuu inni Nabi Muhammadin tuquuf otoo hin ta'in Jawaariin Oromummaa isaa eessaa akka dhufe zarii isaattu garaa gubeen zarii otoo Jawaar silxee ta'ee musliima ta'e otoo Jawaar islaama ta'ee kiristaana amaara ta'e Jawaar hadha silaa nugusa hadha silaa jaalatama faarsama Jawaariin ka jibbisiise achi keessatti eessa bakka inni irraa dhufe santu miidheeni gubee jedhe sheekoleen kenna ammoo dubbii tana micciirreeti namtichi kun nama maraataadha. Anama kalee viidiyoo tokko argee jira ka inni waa'ee uummata Arsii dubbatee jedhe hedduu angaraa lafee nama cabsee jedhu dubbatee jedhe namichi kun nama maraataa dhaaba tokkollee bakka hin bu'u namni mataan sammuun isaa sirrii qabu
dubbii akkasii hin dubbatu. Garuu ammoo sheekoleen teenne kalaalaa ka dubbataa jirtanii namichi ka deemuu fi jawaari amantummaa islaamaaf deemaa hin jiru waan biraatiif deemaa jira. Akkamitti san arguu dhabneetiin hiriira as dhufaa jiru kanarratti nama keennan hin bahinaa jenna. Namichi kun otoo toltee jawaari manidhaa keessatti dootoon ta'e otoo toltee jawaari ofii isaatiyyuu lafee isaa gogaa irraa quncisee nama nyaatuu barbaadu. Namtichi isa fidallee innillee nama jawaariin otoo toltee jiraa isaa nyaachuu barbaadu. Particularly dhimmi kun dhimma jawaari. Malee namtichi kun amantaa musliimaa of course bakka achirratti illee tontee achi alatti illee dubbatee jira. Jibbiinsa amantaa musliimaa ni qaba. Tuffatiinsa dubartii amantaa musliimaa akka tuffatan irratti jibbiinsa guddaa qaba. Garuu dhiiroo yeroo kana keessatti namtichi kun waan hedduu adda baasnee ilaaluu qabna. Namtichi kun eenyuuf deemaa jira? Sun very important because qabsoo kanarratti harka 70-80 yoo xiqqaatee warroonni qabsoo kan keessatti bahaa jiru warroota amantaa hordoftoota amantaa musliimaati. Ka ru'ii isaaniis gabbaraa jiranii ka mallaqa isaaniitis gabbaraa jiranii amantaa kana. So nutillee warroonni amantaa kana hordofne acknowledge goona hin beekna. Hangami warroonni Oromoon hordoftoota amantaa musliimaa qabsoo kana keessatti hangam gumaachanii hangam gumaachaa jiran empire Oromummaan amantaa musliimaa fudhateeyyuu jibbiinsa sirna nafxeenyaa jibbiinsa irraa kan ka'e amantaa fudhatee jedhe. Oromoon dur hundinuu waaqeffataadha. Amantaa musliimaa akka fudhateeyyuu jibbiinsa haftoon qabsoo Oromummaaniyyuu hafte arki guddaan achi keessatti haftee jette. In yaadadha se departmentiitti yeroo baay'ee haasaa daddaara isinti dhufee dubbadhee jedhama. Wanti Oromoo ka adda godhu naan jedhe amantaa maraa wal qabatanii deemanii wanti akkasiisanii gosa biraa keessatti hin agarruu jedhe. Kun warra adiitu nuun jedha. Namtichi kun ammoo ka barbaadu akka sheekoleen teennam of Oromoo as amantaan baastee Oromoo kiristaana irra deebi'aa. Namtichi kun churchii yookiin dhaaba representing godhu akka ilaalcha kiyyaatti mataa isaa representing godhu. Nama maraatee fayyaa hin qabnetu amantaa uummata biiliyeenaan jala deemaa jiru akkasitti tuffatee jira. Garuu inni ka isa aarse utoo Jawaar Muhammad silxee ta'e utoo Jawaar Muhammad sababraa ta'e amantaa musliimaa irraa rakkoon qabu. So sheekoleen teenna qabsoo kana keessatti ka deemaniif iyyuu Jawaari hiriirri kuniyyuu ka bahuu qabnaan baana bahuu qabdan telefoona bilbiluu qabdan koongiresii katabuu qabdan jedhan ru'ii namicha kana hambisuu barbaanna. Akkamitti hiriira kanarra hafaa jettanii uummata gorsitan. So warroota sheekolee qofa otoo hin ta'in warroonni jala deemtanii dubbii kana islaamee ilaalaa. Waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate waggaa lamaan dabre kana keessatti bara kanaa fi bara dabre irratti Oromoo 100,000 du'ee jedhe. 100,000 mana hidhaa keessa jira. Sheekoleen tunniin gariin akkuma paasteroota amma waa'ee sheekoleen nan dubbadhu particularly waa'ee islaamaa dubbii kanarraa walitti waan dhufeef malee paasteroonni illee gaheen jira tokkuma jechuu kiyya. Hangamtuu du'iinsa nama kennaa kana hangamtu dubbataa ture waggaa lamaan dabre kana warraan as baheetiin Oromoo amantaa nu tuqe jedhee maraatti akkasii maraataan jedhu sun sirrii jedheetii miti ammallee clear isinii godhee jira. Garuu hangamtu dubbate garuu bakka Oromoo qoodansa kana Oromoo canceensa kana irratti ammoo tolee fi ajandaa isaanii harka dhiqatanii mi'eeffatanii dhufanii ka jira dhageeffatu baay'eetu dhufee jira. Akkamitti boolla nu qotamaa jiru kan akkamitti arguu dadhabnee because aaruun takkittiin gahaadha. Takkittiin haga yoomitti aartanii itti fufnee jenna. Hanga yoomii kanuma sigalee akkuma farda du'ee tuman agartanii akkuma farda du'ee tumanii hanga yoomii itti fufnee jenna. Namicha kana haararraafamu jettanii warri dandeettan obviously sun akkasitti hafeetiin nuti ammoo miyoo dhugaa dubbannee jenne. Engaddaan abbootii gadaa waan Oromoo keessatti ta'een beekni abbootii gadaa 41 waliin jila abbootii gadaa fuudhanii 14 qaama jala harkinee jira ka du'anii jedhan. Otoo sheekolee teenna sheekolee ustaazu guddaa kenna Oromoo keessaa 14 qalanii akkasitti yookiin ammoo paasteroota kenna yookiin ka ortodoksii
kudhaafur otoo akkasitti ajjeesanii reeffa nu fidanii hadda silaa warri amantaa kiristaanaa hordofu akkana cadhisee ta'a. Silaa sheekolee afran afurtaman duute kun yeroo tokkoon meesin taa mudhatu jila tokko ummata tokko keessa ummanni Karrayyuu jechuun ummanni Arsii mataa isaatiitti kuma miliyoona 15 ol baay'inaan Karrayyuun ummata 100 gadi 100 kana jila guutu irraa qalani cadhisnee ta'aa jirra. Yes, Nabi Muhammad kun hammam akkasin miidhan gala garuu maaliif du'iinsi abbootii gadaa kuni isin miidhuu dhabde? Because akka oromummaa waliin qabna, amantaa martinoo amantaa adda addaa qabna, garii musliima, garii waaqeffata, gariin kiristaana, oromummaa waliin qabna. Maaliif isinitti mul'atuu dhabde? Maaliif sheekolee ta'een sanniini gorra imiinsi duuti abbootii gadaa jila abbaa gadaa yeroo tokkoon akka fitatu maaf nutti nagamuu dhabne? Because takkitti keessa manne Mata kitti keessa manni mee dhiiroo mee isinummaan of gaaf wanna kana dubbadhoo jiruu fi baay'een itti dhagahamee jedhe. Because otoo kiristaana paasterii priestii 41 yeroo tokko fixanii silaa chaarchol Oromoon Chicago bakka jiru kanatti charchitu jira. Minnesota DC keessa charchii 6tu jira ka Oromoo kan hin beeku. Minnesota keessa charchii 2-3tu jira. State 20 kana keessa xiqqaata charchii 15-20tu jira. Charchoonni kun silaa baateetiin hadda hiriira baatee jetti. Hadda silaa koongiresiin dhagaheetiin dubbatee jedha. Otoo musliimonni 40 yeroo tokko gorroo amanii sheekoleen kenna otoo gorroo ajjeefamanii hadda sheekoleen ta'inna otoo fakkeenyaaf abbootiin gadaan sun otoo amantaa musliimaa qabaatanii sheeka ta'anii namichi maraataan kun asitti Nabi Muhammadiin arrabse warri kun silaa hadda boohee hiriira baheetiin warra kana sagalee ta'ee jira. Ka sagalee ta'uu dhabeefammoo yes namtichi kun sirrii ta'eef miti. Sagalee ta'iinsa bira dabreetiin warroonni namtichi kun xiyyeeffate namni kun ka xiyyeeffateef akkuma duratti isiniin jedhe otoo Jawaar musliima ta'ee gosti isaa Amaara yookiin Silxee yookiin gosa biraa ta'ee hadda akkanatti maraatan. Ka isa maraachee jedhe isa qofaa miti anallee ofii ofitti dabalee kan hin dubbadhaa jiruu fi kan dubbachaa jiruuf because waa'ee mallaqa advocacy irratti kan dhugaa dubbii isin dubbadhee jira. Atiin torbee kana keessatti dubbadhee jira. Torbee dabre wixata irratti walgahii irratti ilaalchi Oromoo ilaalchi ollaan aannan deemu kun dhaaba woboorraa qabu akkamii? Dhaaba woboon kun haa dubbifamu moo hin dubbifamu? Dhaaba ummata woboon kun ummanni keenya bira jira jedhee gaaffii akkasii nu gaafatama. Yeroo marattuu ni gaafatamaa jenna. Dhaaba ummata Oromooti duuba jira. Oromoon falmaa jira jennee kan dubbannaa jirruufi because Oromoon falma jennee amannuufi nu jaalatanii miti. Garuu warri namoota namichi kun ilaalchi isaa dubbiin dirbatee especially mallaqa irratti akkuma dura isiniin jedhe mallaqa ka kennee jedhe akka advocacy nu dalagnu. Akka advocacy ummata Oromoodhaaf including woboodhaallee sagalee taanee ka amma dubbataa jirru. Ka ummanni Oromooti kennee ka qeerroon duutee maqaan qeerroon duutee ka koongiresiin dhagahee jedhe samiirraa bahee hin dhageenye. Wanta xiqqoo special envoy biyya deemu ta'ee secretary of state ta'ee white house ta'ee kanneen mara dubbatamaa jiru samiirraa dubbatamaa hin jiru mallaqa arganne saniini laabii binna jennee isinirraa fuunee jenne mallaqa. Laabii binne warra mallaqa nutti kenne ripoortii galchine. Laabiin ji'atti 3,000 gaafatee jedha. Kuni wanta nu uumnuu miti isinii galee. Mallaqni nutti kenname irreega isin godhame. Ka mallaqa atiin miliyoona walakkaa xiqqaate jedhee mucaachi miliyoona walakkaatti kenname. Miliyoona walakkaa santu namoota akkasii nyaate ijara qofaa miti waan beekuuf because bakka hedduu keessatti mallaqni anatti kennamee jedhee akka waan ani mana ittiin ijaarradhe ka Jawaariin illee garaa itti gubee akka summii jara godhee achi keessa dubbatu amantaa isaa ta'uu hin ta'ini sigalee Oromummaa isaatiif anallee ka xiyyeeffannaa godhee akka summiitti bakka adda addaatti maqaan kiyya ka'uu fi mallaqa isinatti kennitaniif especially warri as keessatti na daawwataa jirtan keessa deemtan as keessa deemtanii dubbataa jirtan mallaqa isinatti kennitaniif summii itti ta'ee otoo tolteen ajjeesu otoo tolte waa hedduu godhuu ka barbaadu akka namicha saniiti. So pointiin ani dubbachuu barbaadee jedhee isin
waan abbaan deemaan jiru gariidhaaf galee tira gariillee galuu dhabaate. Kanaafuu namtichi kun maybe piippiidhaan because namni sammuu qabu akkasitti yaadallee hin jedhu akkasitti dubbatallee hin jedhu yookiin piippiidhaan kafalamee fi Oromoo wan nyaachisuuf Oromoo qacceerra jirtu. Ani Sheek Naasir nama hedduu walitti dhiyaannee jennu nama hedduu ani yeroo baay'ee waaqeffata jedheen dubbadha because musliimas nan qabaa ortodoksiis kiristaanas nan qabaa. Kanaafuu Oromoo ija tokkoon ilaaleen jedha akka amantaa tokkotti yoo tuttee jedha waaqeffataa caalfadhee jedha jechuudha. Amantaa Oromoo jedhee amanee jedha. Sanammoo obboleessa kiyya musliima irratti obboleettii kiyya kiristaana irratti fedhuu tasumallee abjuullee fedhii hin qabu. Indeeggara because hin beeka akkuma isiniin jedhe qabsoo hadha nuun deemaa jiruun kan nuuf kennee kan nu bira dhaabbatee jedhe isin akka taate beekee jedha. Ka sagalee nu ta'e nu anayyuu nama ka godhee jedhe isin akka taateef hanga beeku beekumsi isiniif ta'ee nazfaana ka deemtan isin waan taate beeku isinitti fedhuu yaadan qabu. Ammoo yoo dubbachuu dhabeellee miidhamiinsa keessa lallabuullee yoo ba'e ammoo hin beeka ana dhiisiisnuu dubbataa jirtan. Kanaafi gaan garaa keessa jiru waan dubbataa jirtaniif dhisnee qabnu jedhu. Kanaafuu yeroo kana keessatti yeroo namni kenna abbootii gadaa jechuun sheekola yookiin paasterii 40 dhabamsiisanii most likely kuwwan illee du'anii jedhanii yaadama. Nama 41 fuudhanii jila guutuu fuudhanii jedhan kan yeroo kana keessatti ajandaan akkanaa ka'e yeroo Jawaar hedduun kenna nama Jawaarin jaallatu warra Jawaarii fi lallabaa jiru nu dhagaa irratti otoo hin ta'in keessaan walgahii teenyu mara irratti marii goonu mara irratti marii amma dhufaa jiru kanallee mariin hin dhufa isinitti himnee jirra. Marii dhufu kana keessatti addunyaa Oromootti gurgurree jirra fudhatanii jiran Oromoon bakka hin qabne mariin hin jirtu. Amma booda yoo Oromoo isaa ofiitti of gate ofii wal nyaate diini biraa dhufe malee in fact diini nu hin jiru nu kijibani Amaara diina nutti godhan nu kijibani Tigree diina nutti godhan kan nu qalaa ture Oromoodha kan nu qalaa jiru Oromoodha ilmaan goobanaati fi akaakayyuu goobanaatti nu qalaa jira. Sigil otoo kana beekne sila qabsoo kenna akkaataa itti adeemsisnu akkanaa miti. Dukkana keessatti qabsoon adeemtu. Dukkana keessatti waliin dhahanii hiriyyaa ofiitiin ganda ofiitiin ijaarramaniitiin anatu si beekan hin taatu at least agaruu in kenna jirtu hin taatu because hin dubbannaa. Because mootummaallee itti himna. Sigale namoonni akkasitti yaadu akkasitti deemu shororkeessitoota. Shororkeessitoonni sun ammoo bulchuu hin dandeettu. Kanaafuu ilaalcha akkasii sun dabree jira yeroon isaa. Namoonni tokkollee fudhatan jennee hin yaannu. Akka hin taane ammoo harka ni guyyaa dalagaa jirra. Kanaaf isin faana deemaa jirtan. Kanaaf ammoo warroon isa maqaa jiraa dha'uun barbaannu. Warroon akkasitti gandatti galanii mallaqa sun doolchee 100 nutti kennanii 100 miiliyoona tokko nutti kennanii miiliyoona tokko Jawaaritti kennanii Jawaar qabsoo Oromoo ta akkamitti duute laafte laamshoomtee jette. Ka Jawaarin jala deemaniif namaati Jawaarin akka nama beekutti hamaa isaallee gariin beeka gaariin isaallee hin beekee jedha. Garuu qabsoo Oromoo ta akkamitti laamshoomtee jette. Kaasee ru'iitti godhee achiin gahee jedhe. Ilmaan goobanaa sossobdeen fudhatte nu dhiisii warra Noobel Pilaasii addunyaan iyyuu dogongortee jirti. Meeqatu nama kan wajjini warra PP wajji harki hundi keenya iyyuu dhoofnee jirre waa kanne. Garuu yoo Jawaarii hirriba dhabee Jawaarii jiruu isaa dhabee qabsoo kan duutee maal jedhame janaahisa taate kaasee jedhe Jawaaritu qabsoo kana diige jedhee namni yaadee amanu hin jiru. Garuu gantuun sareen garii warra akkoo sunneen warroota haasaanii sanammoo laaltanii ajandaa musliima maraa gootanii abbootii gadaa asitti du'anii 40 jedhan dubbachuu irraa dhabne. In fact namtichi Jawaarin ka itti qoosaa jiruu fi otoo Jawaar Amaara ta'ee musliima ta'ee dubbatu inni jirra. Otoo inni Jawaar silxee ka'ee hin dubbatu Jawaar Oromoo waan ta'eef dubbate. Kana ammoo fuuneetiin hiriira as dhufaa jiru kana irratti hin bayna yoo jedhan dhiiroo. Umman warra koomatti jarattillee katabdan garii keessa argee jira. Sigalee wanni kuni Oromummaa dura amantatti dhufa absoluutli rakkoo hin qabu. Mirga keeti wanni fe'ee dhufu mirga keeti. Garuu kan siin jedhaa jiru obboleettii tiyya. Obboleessa kiyya kan siin jedhaa jiru. Sigalee dubbiin sun maaf kaatee dubbiin sun viidiyoo sana irra deebisee ilaaluu dandeetta. Jalqaba irratti uummata Oromoo xiqqaatee miiliyoona walakkaa seenatti kennee jirra. Advocacy'n Oromoo eessa gahee achirraan ammoo
فيديو شيخ ناصر دبتي سن أنا اللي أرجع شيخ ناصر كدبتي أتوتل تجرا بك هنج جيران نمني بك جوان بك جيرو برباد هدو أنا اللي برباد فلاتيتين أتوتل جوارين جالب يتيمت جوال رؤي إنسان مرغود تيتيمت because إني دبت أمة أورمو ميلينو تميلين شنتما تونتي ميلينو هندجو بك بيجرا كنا في إني وفي فتونتين أورمو هاجرات نبكسها هادون كجنيتين فانا دي ماجر مالي جوهري دوغونغور أكم نما كمي دوغونغور هدو كبا بك هدو بك ولين قلي تجرا بك والكيك تجرا بك ولين هنديم تجرا جوهري in fact أكسيت اللي وانو هنديم اللي هنكم قرو إن نتيجة كديما جروفي أجندا أنا كسيت إسان قبي أشرا جرو إيرو أجندا مسلمة أتوانتيني كان اللي استبقى دبت أجرو نمتشون كديمي فأجندا مسلمة أتوانتيني إسنا مو فوتانيتيني أجندا دين كين already دين كين بيبي يرو كنا كيسة تكبر بعدو أك مسلم أسدابتي هيرم كريستان رتم بهنا كريستان أبا أسباب دابتيتيني دبين كن دبين أودا علومتي دبي ولق قفاتي دبي شني قفاتي دبي يا أباو قفاتي وريكو وان التلماتنا أكس قد أوبر بعدو يرو كنا كيسة تنتلو أبون كينا هدونا قرد سيسجنه كان في اللي عملي كدبت إيردي بيدبت أجر إيرو نمتج كدبتي في إم براتي أكلاتك يتي وني دبتي إم برافي اللي يوتي إم برافي يو إني أنا في إبيار بده جوار ما في يو هاديم ون جوار برا دول اللي جروف اللي هاديمو أكستي أمانتاسن كيكو سري متي قارو هنك إني كنا كراجين تأجر يرون من كنا أكستي علاماتني جلتك بوتو ميادا أتو أولما مسلمة ولدتك أبامتي أولمان سمرتي أتو أجيهمتي أكم تعت أكم إسنين أجهم جرا أولمان سنقطون أجيهمتي نميت مسلمة تكوتو كريستان الربسي أورمون كريستانا أستيتي وامبرا دوين سكيسن إستيتيني أو نميت بري قربان تكو كنتي جيسس كرايسيني الربسي تحسب أكم إسنين أجهم جرا مين إيرو أكم إسنين أجهما أتو سيجلي أولما مسلمة شنتم يروتكو قرانتي ورون أورمون كريستانا نمتجي تكون مراتان كا maybe كريستيان اللي تقول مسلم اللي تقول باتا والروت مسلمة رب سر رهاسو تسر ريمتي سو كان فيديو كان رتو كان انت اجر دامس ام سني هيمجدي مرين ام سني دبت اجل اكسينا تسني دبت اجل غرانا نياتي في because قبسو كان كيسه هممك كفلتن هممك ماتين كن كفله ماتين كيسن كفلتي especially ورون مسلمة ملقان هربان سمدان ورون السيتانيتين كابسو كان كيس بتو وانا بيكوفي وريت مسلمة جرو إميكم مسلمة رتي كوفو وانا ساما جرون جرو ملا كسمس كريستانوس كدبتني كا اتمنى نموذج ديكو كانسري ورمون كيس جرتو هندرتي كانسري لما كاورموتيني ما كاورموتي لا بدجتي جرو يسي غوتو وغا عمرين جرا جهاتم وغا افتمن دبريفي قبسو مكانا دلبدي جتي غرو قبسو رمو كنافي ون الجوار غد ايسي والله يسالين بول اوتوتوت الجوار قومچني نياچو بربار مالي في قبسو رمو تن رويت غدي قيرو لفاكاسي بكمر ججيرم في دجنا ججيرم سن دبين كينا دغونغور كينا ومتئينو تاي غونفچو ددم جنة حد ديبني اسكور وان ترت كاني جل أكاد بكسي أكسيانات اللي عن اللي هاتي هذا باتو وانا نقول أني روان نقول أوف جديرم نفاجر أما وانا رجاج روفي جديرم نفيف أما نوف نفيجري هم بيكا أن إن أكتايتي سينات جديرم سنوف جدي هكنا كن نفهمتي مري أستفاجر كنا رتي مري كاهد أمتوني تين كيس هنجر مري أورمون كيس هنجر كأبا كيس هنجر مري كم فلا في الجنة كيجان الجنة كيجنوفي جرر كنا عرف تفهمتي جرر رامو كريتير كتفهمتي أورمو رتي بود دمنيتي أما بودك أبسطون تلوماتي ورونا كوتا كانسري رجل كباتي في متمتي كدبتي ورونا كسايا لنا مو يسقف أمتي هم بيننا سو أورمو لالي شيكورين كنا لالي وانا كنا رأف أدبو كمنا باستروني كنا لالي تيني وانا كنا هدو جبيسني كيكو كمنا لا فينا ما تكني جران أمانتنا ما تكني جران نمون أكنا تشرچ كيس وجراتن تشرچ كيس أري أمون هو بارتي أكيني جلوتي سيجلي مريس إرتكني جلوتي ورا وبودا في ورا كنا يولتي في دي أنا واحدو تدي ماجرا كإجارة جلكبا كإجارة متبيجي تجراهي اتيانتي ولك إجارة أكوان إني أحبا كنا كيستي جهي قدا كبوتي أفي أوس أوف إيه سجري
سجل أكد أبكن كيستي هريرون TDF في هريرون وبوك دجرو كأرمون بين أقوى إن الدت بيكون أنا قالوا نتفكرت نم نكون نم وبوك كيس جوا نتفكرتو نم أمانتا كريستانا كيس جوا نتفكرتو دلقان إسا نم تجميداس الرجل لك إسا إيه إسا دلقان إسا أرمو ولت النقودة كان عفوس اللي شيء كلين كأن ونا كانت كوهين كأمو ورون أمانتا كان مسلمة جردين تن كيسين تلقاهم مو تور بعدين تي بيسان قوتو دل كبرة بك مكان كي يدها مرة بك دل كبرة دي بتنيتي هنقدر ما لقي فتشولن ديتن واي كونغرسي واسدي كاسي جراني سو كان فوكس اللالتي هيرة أفاجر كان الرت إيرو هيرة كميس أفاجر كان الرت هنا فينا اسمنجر كيستو شيكولين كين هنا فينا كيستو ورون مسلمة كين هنا فينا of course ورون كريستيان اللي هنا فينا تقول لي ما في دلقان بيبين بربادو دلقان دين كين بربادو exactly وروني نموني كود أجرتن كان هاقوتني برباد وروني دو إنس أرمو وقالا ما فتوكوتن أقهامين أما تلقهامين إيجاجر تفاجر ناف قلا أمانتاني درسا قرو بكا كان ديبي على سنين جدا قالت هو ما سنين جدا maybe أكد آبت اللي يكون سنين جدا مري أجو تجرا seriously فرنيتيني وني كنو كيك أمو قبا قرو نمني كن individually دا أكم قونا كان جروتي أكا بوردتي مري أتاجرا وني كن باقينو ميدي باقينو تلقاها ميجي تشودا لا دبي بدكيس أو اسم بربا نيفي اسني أفان كينيا كم نيف مالي opinioni يادا دبنيتي ميتي كافان كينيا كم نيفي ورونو بوليانتيا ورو مسلمة منتا مسلمة هردتني أكسي نابيكا تفتو فتو هنتين وان ديمت وان أرقيفي سني في الراجع بسيجد